Anyways, yarni ati qabdume al tokko baga singe jein hordoftoota keenya dhaabiti. Rukute muri akkas. Jirtaade. Chuda addaan hirachaa jiranii ilmaan Oromoon as jiran hunduu jechuudha. Isa kana jechuu barbaadetan firoota kiyya akkasumas immoo naannaan foon irraa jirta amina gaarta fayyarta amina Akkamitti biyya kee kana yaadattee akka dhufteetu? biyya kee jechuun maal jechuu barbaadeeti? Wandu komme? Hello, akkam jirtan fayyaa jirtanii hordoftoota kabajamtoota Diidaa Tube addunyaarra kan jirtan kan anaaf etaalim nuffii tokko malee hordoftan nageenyi waaqayyoof jaalalli keenya galaana qaxxaamuree tulluurra qaariyeetoo isin bira haa ga'u baga ayyaana Faasigaatiin isin ga'e hordoftoota keenya harmeetiyya bira dhufe baadiyyaan jira akkuma isinin jedhe obboleettitiyya Taaddalu caalaa jedhamti innimmoo kabajamoo ollaa keenya tikku echuma tikku doorii jedhama maqaan isaa baga isinin ga'e irra deddeebi'ee baga ayyaana Faasigaatiin isinin ga'e isinin jedha didittiin har'a bashaqqaxxee bareeddee jirti akkuma argaa jirtan hordoftoota keenya mee ammalleen akkuma beekan kabajamtoonni nu cinaa jiran yaada isaanii qabanii kara kabajamtoota kana haada barruun sin jedha firoota kiyya baay'een sin jaaladha mee kara harmeeti yaata adeemu harmeetu akkam fayyaa jirta nagaa jirta mee baga wanta sitti dhagamu hunda akkasumas immoo isaanis eebbisi baga sin ga'e hordoftoota Diidaawitu baga ayyaana Faasigaatiin sin ga'e nan ja'a duraanillee garuu maamila hordoftoota Diidaawitu maamila taayatan tureeyyu baay'ee garuu isinillee na beektanii baga ayyaana Faasigaatiin isin ga'e nan ja'a kan biyya alaa kan Duubaay kan Beerut kan Ameerikaanii Itoophiyaa jirtan madadee magaalaan koo baga ayyaana Faasigaatiin isin ga'e nan ja'a biyyi teenyallee biyya nagaa nu haa taatu isinillee bakka jirtanitti nagaa naa ta'a jeetan sirrii bakka kan caalaa maaltu jira ijoollee kan caalaa wanti bakka jira Egaa hordoftoota keenya kara echuma tikkuu dooritti haadhiin echuma akkam fayyaa jirtaamee yaada kee ibsi. Nagaadhaan baga ayyaanaan nu ga'e kabajamtoota keenya Diidhaa kan jedhamu baga nagaan ayyaana isin ga'e jedhaani xaansee warri biyya alaa jirus warri biyya akkanaa jirus nagaadhaan Baga caalaa kan akka qanoo caalaa kan akka kiisuu miidhagsoo nagaan baga isin ga'e jedhaani hunduu nagaan isin kabajamtoota keenya kabajamtoota hundaa'uu akka Itoophiyaatti kiristaanni baga nagaan isin ga'e. Amiin Taaddalu akkasii baga isin ga'e jedhi. baga isin ga'e jedhi. Ani maqaa keettimi baga isin ga'e ayyaana. Ani Taaddalu Caalaan jedhamaa jennu. Ani Taaddalu Caalaan jedhama baga ayyaana kanaanis ittiin isin ga'e. Akkasumas immoo obboleettii biyya alaa jiran maqaa isaanii yaamti baga isin ga'e jedhi. Burtee Caalaa, Qanoo Caalaa akkasumas kiisuu miidhaskoo kan baga ittiin isin ga'e. Kanaan isin jedhe. Horii bulii yaada qabu jiramu. Akka maariin. Egaa tanaan dura akkuma argaa jirtu obboleettiin teenya hin qaanofte turteeyyuu ilkaan dirribii qabdi turtee ilkaan sana buqqistee booda amma bareeddee jirti. Akkuma argaa jirtan amma bareeddee jirti. Kanaaf viidiyoo riikardii of gochuu diddee tsadaa jettee jirti. Taaddaluu Caalaa jedhamti akkuma argaa jirtanii baga isin ga'e yaada. Horaa bulaa Faasigaatiin isin ga'e. Fakkaa gaafii dhumna Taaddalu Caalaa. Ada argi.
Hello, Ashama, jirra jirtanii hordoftoota kabajamtoota Diidaa Tube kan addunyaa irra jirtan nageenyi waaqayyoof jaalalli keenya galaanaaf tulluu irra qaariyeetu simbira haa ga'u jechaatoo hordoftoota keenya baga ayyaana Faasigaatiin isin ga'e. Egaa akkuma argaa jirtan baadiyyaa jira. Baadiyyaa immoo jechuudha akkuma argaa jirtan duuba sangaan qalamee jira. Ayyaana keenya akka ajaa'ibaatiin kabajnaa jirra. So adaan Oromoodha akkuma argaa jirtan yaada ajaa'ibaatiin kabajamaa jira. Baay'ee gammannee jirra. Isin hunduu baga gammaddan isinin jechaa jira firoota kiyya. Baadiyyaan jira. Isaan tokkoon jechuudha isaan interviewin godha yaada isaanii baga isinin ga'e jechaatu jechuudha akka kana isinilleen kan addunyaa irratti argamtan hordoftoota keenya baga isinin ga'e baga ayyaana Faasigaatiin isinin ga'eedha. Isuma kana baay'een isin jaaladha isin kabajaa turtii gaarii isiniif haa ta'u. Hello, ladies and gentlemen, our excellency jirra jirtanii egaa irra deebinee dhufnee jirra. Wanti hunduu dhumee jira akkuma argaa jirtan keenya foon kana jechuudha addaan hirachaa jiranii ilmaan Oromoon as jiran hunduu jechuudha isa kana jechuu barbaadetan firoota kiyya akkasumas immoo naannaan foon irraa nu qunxuramee jira isa san qaqammasuu qabna wal gurshuu qabna isin eegale wal gurshuun wal jaalachuu eegaa goota mee harkaa dhiifama yeroo tokko so dhiifama gidduudha yaa'u hojii hojjechuu qabnaa ture firoota kiyya isa kana jechuu barbaadetanii yaadni keenya har'a akkana viidiyoon amma na hafe maalidha akkaataa itti nyaatan akkaataa itti wal gurshan isa kana xiqqoo isiniif riikardii godha sunumte jechuudha nuti tokko malee viidiyoo keenya haga dhumaatti akka ilaaltan isin jedha ban torban gaarii isiniif haa ta'u ayyaana ajaa'ibaa isiniif haa ta'u horaa bulaayi chaaw Chelsea. Hordoftoota Diidaa Tube akkuma argaa jirtan kabajamaan keenya tokko nu cinaa jira. So mee ayyaana har'aa ayyaana Faasigaa ilaalchisee yaada isaatti dhaga'ame jechuudha. Kabajamaan keenya kun isiniif ibsa waan ta'eef karaa isaatti haa gochu. Akkam jirta kabajamu? Nagaa galata waaqayyoo Yaa jirtame? nagaa Mee maaltu sitti dhaga'ame mee? Har'a gammachuu sitti dhaga'ame. So mee amma hordoftoota karaa afurtamaa kana nan qaba isaaniif jechuudha baga isiniin ga'e jedhin al tokko jechuudha. Jechuun egaa hordoftoota keenya keessummaan inni cinaa jiru kun eechuma kiyya nama biraatii miti eessuma kiyya waan ta'eef wal fakkaanna hordoftoota keenya. Mee yaada isatti dhaga'ame jechuun ayyaana kaa Faasigaadha har'a gammadee jira fuulli isaa ifee jira akka biiftuu bariitti mee yaada isatti dhaga'ame kana jirta kabajamu akkam fayyaadha jechuun koo nagaa jira mee yaada isa baga itti sigeenyadha gammadee jirta gammadee irra gammachuu nagaa nu haa ta'u yaa ubiitti seenya nagaa ammallee nagaa taatee jirti kana barbaada sirreettee isaaf ummata Itoophiyaa maraa baga itti isin ga'een jedha. Amiin kana barbaanne. Kanaaf hin dabarsuun barbaade ummata Itoophiyaati. Fi waa'ee makalaakaa keenyaaf. Inni biraa immoo jechuudha sangaa kana qarshii meeqan bitte sangaa ajaa'ibaati jechuun cooma ajaa'ibaa qaba. Ayyee sangachi. Kuma 40 akkanaan jenne garuu. Kuma 35 bitame. Laal kinoolaan adii isaa agartee laa kana cooma laa kinoolaan dummeen gaala fakkaata. Sangaa harar konkolaataadhaan akkasiiti. Ayyee hordoftoota keenya foon kana jechuudha
dhumarra riikardii isinii godhee isinii fanteechisa. Isa kana jechuu barbaadetanii galatooma. Kaasiyye akkamii fayyaa jirtaame? Kaasiyyee ajaa'iba kan na guddise dhugaan isin jedha firoota kiyya. An mee yaada isaa immoo jechuudha daqiiqaa tokkoof isiniif ibsu baga isin ga'e ayyaana faasikaa. Baga waliin dhuge. Mee maal sitti dhaga'ame? Wanni natti dhaga'ame gammachuun natti dhaga'ame. Du'a ka'u gooftaa Yesuus keenyaaf. Sirrii dhee. Kanaafuu baga isin ga'e jennaan ayyaana irraa kana hunda Itoophiyaa. Kameraawo. Eshi baga waliin nu ga'e hordoftoota Diidaa baay'ee gammannee jirran isin jedha. Rakkoo siifan kan amma riikardii gochaa turan rakkoon qaba hordoftoota keenya gidduudhaan dhiifama godhaa fi anyways isan kana jechuu barbaadetanii achi nan deeme akkaataa itti qalan immoo jechuudha kabajamaan keenya tokko mu'aa ajaa'ibaa qaba ogummaa ajaa'ibaa qaba waan ta'eef karaa isaa haa deemu. Maal godhe si fakkaate kaa? Hordoftoota keenya asitti wanti hojjetamaa jiru tokko maalidha? Mucaa kana hin beektan obboleessa kiyya akkam kabajamu fayyaa irraa obboleessa kiyya maal gochaa jirta? Albee gochee ni kattafaa jira albeen yaalaa. Doomaa ta'ee si jala jirtaame nagaa irtaa fayyaa irtaame. Biyya kee jechuun maal jechuu barbaaddeeti? Karaa gatarii jechuu barbaadete. Irra deebi'eetu hordoftoota kabajamtoota Diidaa egaa akkuma argaa jirtan mucaan qaxaleen kun jechuudha obboleessa kiyya. So obboleessi keenya kun yaada ajaa'ibaa tokko qaba. Mee ogummaan inni qabu akkaataa itti muru argaa jirtan laala akkaataa onnee itti baasu akkaataa foon itti muru ogummaa ajaa'ibaa qaba. Akka kana hordoftoota keenya. Anyways yaadni ati qabdu mee al tokko baga isin ga'e jeen hordoftoota keenya dhaabiti. Baga isin ga'e. Isin jaalladha. Eshi. Yaadachuu keessanii. Isin jaalladha baga ayyaana ubbaatti isin ga'e jechuun barbaada. Kana. Qorichi boona bunni jira. Sada yaada isa tokko nuuf fuute. Hin fuuna rakkoo qabu. Isin dabarsata jira. Eshi. Dhagaa. Eshi. Qaxaleewwan kiyya akkuma argaa jirtanii foon amma atirirratti akkatti tulamee jiru kun jechuudha naamunaadha qaqammasuu qabna isa kana wanni jiru jechuu barbaadetanii. Wandu komme? Kam? Egaa hordoftoota Diidaa akkuma argaa jirtan kabajamoon keenya kun ogummaa ajaa'ibaa qaba akkaataa itti qalatan akkaataa onnee itti baasan isa kana waan qabuuf karaa kabajamoo keenya kana isinitti haa dabarsinu. Kabajamoo akkam fayyaa jirta? Nagaa galata waaqa. Mee yaada sitti dhaga'ame ayyaanni irraa ayyaana faasigaati gammaddee jirta fuulli kee fuula biiftuu barii fakkaatee jira waan ta'eef yaada qabdu nutti. Waaqayyo galatoomu. Hommaanum taddaanatti baay'atee hariidha kana illee sirreeffanne. Haara Akka tokko. Eshi. Qamanyiidha. Eshi. Lammata immoo yaalaa uummata naannoo isaatti faana qotiyyoo martee qotiyyoo kunoo cooma kun qottee duubaatu laali. Okay. Inni fakkaatu. Kun laal kunis ogummaadhaan akka itti miidhagee bahee qottee duubaatu laal. Kun dirra jedhama. Eshi. Kan bahe laal. Dibitee kun godiniidha kan jedhamu harka. Eshi. Kun immoo cinaacha. Okay. Baay'ee kan namatti toludha foonsaa. Baay'ee nama ajaa'ibsiisa. Kun immoo miila sanbariin kan irraa bahudha. Okay. Isa kana jechuudha. Ayyee. Kun nyaata garaachaa jedhamee kanarraa bahuun miila sanbariin kan irraa nyaatamu kan baay'eedha. Kanaaf baay'ee gammachuu godota keenya kanuma immoo kana dhabanii waraanaa keessa jedhanii Qoy yeroo tokko mee injeeqinaa dhiifamu.
diina hooggananii akka namni tokko isaan hooggananii bina nama waa ammas immoo namoota qoqqobsatanii kanallee argine waaqayyoon sirri jettee kanaaf boleessa keenya obbo Mangistuu Ayyalaa waggaadhaan qarshii fixa isaaniitiin uummata irraa fuudhanii qe'ee isaaniitti utuu nuuf fine hin jenne uummata walitti waan kana qe'ee isaaniitti kan qalaniif baay'ee isaaniif illee galata guddaa hawaa ani kanatti dhagahamu kanuma galata guddaa argan ammalleen irra deebi'eetu baga ayyaana Faasigaatiin si ga'e jechuu hin barbaadu. Ammallee anis mata duree haadha manaa koo baay'ee kan hin jaalladhu obbo Aragguu Ayilee fi aadde Aragguu Ayilee fi mucaa koo Firoomee Tasee kan jedhamu akka sirriitti nagaa ayyaana waggaa laggeessuutti hin barbaada. Ayyee horii buli bakka kabajamoo galatoom horii bulis hin jedhu. Egaa hordoftoota keenya obbo Mangistuu Ayyalaa inni jedhamu kunoo akkuma argaa jirtanii fira agarii tulluuti ijoollee salaaleeti hordoftoota keenya baga siin ga'e mangeeki. Baga walumaan nuun ga'e. Mee ayyaanni har'aa Faasigaa dhagaa hunduu gammannee jirra walitti qabamneetu ilmaan biyya tokko fakkaannee jirra soba mee yaada qabdu xiqqoo nutti baga siin ga'e jechuudha dursa. Ani wannan jechuu barbaadu hiriyoota xiyyaa wajjin kun ogguma waggaadhaan akkuma argitu kanatti waggaadhaan asumatti kabajaatuma jirra rabbi isaan haa kabaju hiriyoonni teenyas ilmoon teenyas obboleen keenyas akkamatti wajjin gammannaa jechuudha. So irra deebiitu ammallee baga gammadde. Ameen walumaan baga gammanne. Galatooma horii buli. Hordoftoota Diidaatiif kabajamaan inni biraallee ni jira. Kabajamaan kun duraan irraa ka'ee aga ammaatti waliin barannee kutaa tokko waliin barannee Sanbatuu Foollee jedhama yaada ajaa'ibaa qaba. Baga siin ga'e jechuu barbaanna mee kara kabajabaa keenyaa kanatti haa gurruun jedha. Akkam kabajamoo keenya nagaa hirtaame? Akkam jirte? Jirta. Baga siin ga'e obboleessa koo. Walumaan geenye. Mee ayyaanni Faasigaa kun maal sitti dhagahame gammachuu sitti dhagahame hordoftoota keenyaaf ibsuu yaali? Baay'ee gaariidha ayyaanni bara kana namatti tola. Haala gaariidhaan kabajaa jirra kunooyi. Gaariidhaan namatti tola kan duraanii caalaa namatti tola. Ayyee. Haala gaariidhaan kunoo kabajaa jirra akkuma argitu kana jaalleen keenyalleen kunoo hojii adda addaan fudhataniiti kan uummata isaanii keessummeessuudhaaf kunoo hunduu olii gadi shirri guddichaa jiran. Sirriitti. Kanaafuu kana fakkaataa jechuudha ayyaanni baranaa haala gaariidhaan nutti tole. Akka geessatuma jirraa jechuudha. Sirriidha. Akkasumas immoo wanti keessi kee fedhu tokko fakkeenyaaf yeroo ammaa kana namatti ulfaata Oromiyaan biyya Itoophiyaa bicha lola bichaatu gurra keenya keessa kan seenaa jiru lola bichaadha waan ta'eefu waaqni nageenya akka nuuf buusu yaada tokko jedhiiti yaada keenya asirratti haa xumurru. Haalli biyya irra jirtu baay'ee rakkisaadha. Egaa gaayaa ta'uuti waaqayyoo biyya teenya abbana nu haa buusu jenna. Rabbi nagaa isaa nu haa buusu. Isuma kadhan nagaa yaa'u akkuma duriitti Itoophiyaan waaquma qabdi. Sirriitti. Hundi keenya yoo amantaa keenya waliin qoqqoonnu. Sirriitti. Hundi keenya yoo amantaa keenyaan baanee waaqa kadhannee wannan duraa eeggamu ga'ee keenya ba'uu qabnaa jechuudha nama tokko irratti kan dagatanii miti biyya walumaan qabnaa daangaa Itoophiyaa nagaa nu haa godhuun jedha. Amiin galatoom firakii horii bulu. Isinis waan nu yaadataniif. Amiin. Baga siin ga'e. Mee maaltu sitti dhagahame ayyaana kana ilaalchisee ta'u? Ayyaana kana ilaalchisee akkuma sitti mudatu kana. Nyaannee dhugaa waliin gammadaa jirra. Ayyee. Ayyaanni sirriitti namatti tola. Sitti tole. Godi itti naqi. Sayyoo bakka saawuli gara. Maala duubta naqa dhabee bisaat. Sanii deemu. Ayi baqa mee naqa. Ayi baqa mana Baqa hin qaamicha. Sambe maal taate? Ji'a lamaan booda kan mastaan ture. Naqi suuratti hundaa sibiti bakka fixee. Cif fedhee jira. Ada ha hir nagi. Baba bamadahan.
Sifa. Amen. Yo le diana. Ya tabal. Tidak? Egaa akkuma argaa jirtan amma firoota kiyyaa hiriiramaa jira. Naamunaa fooniiti kaa. Ayo budena kabatnya harus kau budena tinggal. Karena ada ini kerja. Enggak kamen. Caru akkam fayyaarta? Caru obboleessa kiyya. Nagaa jirta? Baga ayyaana Faasikaati si gahe? Baga siin gahe ammallee irra deebi'ee baga siin. Maal mucaa biddeen kun hundu? Baga siin gahe jechuun barbaade. Dubbii sitti hin baay'isu. Manggilnya, cuma, ya di mana? Abe, kota di sini. Nanya, kota ante. Mau kuninta kota di sini tuh, bisa? Merah, oh apa? Di sana kau kuninta. Anyways, orang mulai gari, ayah gari, turban gari.